baqantu barnoota illee dhabdee asii achi joortu rasaasa waan dhumtu biyya waan baqattu lammiin ta'e Oromoon biitti ta'e Oromiyaan wala boomuun ooltu dargaggoo Oromoo sabboonaa sabboontu itti fufi qabsoon hamma galma geettu dargaggoo Oromoo fincilaa finciltu hiriira tolfadhu bakka jirtu martu faffadaatee naftu akka diinni seetu hammamillee oltu ilmaan Oromootu dukkanaan duubattu diinni haa hubattu dargaggoo Oromoo qabsaawaa qabsooytu dargaggoo Oromoo qabsaawaa qabsooytu atunuma beektaa abdii lammii taatu lammii biyya alaa isaan biyya jirtu isaan kaabaa kibbaaf kan jirtu galaatu isaan baha biiftuu kan hidhasii jirtu sirratti walgeessii fedhii isaanii martu abdiin kutatinaa galtu kana jaalagaa isinittin dheersu awwal isaanii itti sheekaa ummanni Oromoo carraa gaarii ammallee qaba rabbiin galanni haa ta'u aayyoo Oromoo tajoo harii nuu deetti isin galatooma aayyoo Oromoo talmisii ajjeesanii ilmoo isii irra teessisaniitiin gochisan isini kabaatii sagal baadhatee itti gubatee itti waadamee hattaa du'aa tarkaanfatee ilmoo guddise takkicha qabu dhabde sababaa mirga keenya dhabuutiin ammaan booda dhaamsi gabaaban isinii himu ilmaan Oromoo dhiiga jigaa jiru keessatti namoonni hanjamtan uf qosadha yeroon nu gootee dirqamnee biyya sanitti yoo duraan jaaramnellee ammaan boodatti jiruu teessa achiitti diigama eeroon murattee jirti Oromoo kana badhaadhaa fuula dabarsaa maal goona gaawaa hedduun haasawaan orgaa jira asii silaa warra isaaniitti gadi du'aa jiruu yoomna sina dhiibaa jira maarree horiin jabaadha yeroo hundaayyuu maallaqa kanarratti jaartitti yaan wallolla waan laafa miti rabbilleen isa nu gaafate hogguu afaan nan dubbatu lola gartee itti jaannata seenaa lolaan san dura horii kennaa jedha maqaa isaa kaasu ni sodaattu gaa jihaada jedhaniin kanaaf gaa horiin waan jaba dhugumatti waan laafa miti eega akkas taate horii kennuun immoo maal jedha ilmoo fi horii bakka hin gaalletti erganii jette Oromoo ilmoo ofii dhaltee fi maallaqa bakka hin gaalletti erganii Oromoo kanaafuu yoo OMN kubaa Oromoo bu'aani buusaa waan birallee dadhabu ka achitti du'e san imimmaan buusee boohaa fi qaqqaba amantan taate addefatii asii yaama akkana boo'isanii fedha gaafa irreechaa eegalaa kanatti boo'u imbaan immoo namootatti yoo harreen boo'inaan jedhe kanaafuu boo'uun qabu taabota tuulaatiif biyyan alaafin se'a kanaaf fatii yallee asin afeera namni guyyaa har'aa warikuma kana anatu eegala fidaa agartee ilmaan kiyyaa kamane kiyyaa kagartee balaa hunda duraa qabu jedhee ittiin Oromoof waa kennu harka baasuun barbaada isintu murteessa hagamiin eegaltanii fandireesin eegalee fatii akootu tama keessa eenyu fatii afnaa ta'e hono gaaf te duba dheertuun takkanin beekaa akka dheertu taatee durawun eenyu Amina Hassan hanqabiin eegalla kuma shanii jedhin gaba maal kun arja hayya Aminaan dhibba shanii eegalte